Akkam jirtu hordoftoonni keenya baga nagaan Fundamental of Accounting tokkoffaa boqonnaa lammaffaatti dhuftan isiniin jecha. Boqonnaan kun wanti inni dubbatu adeemsa herregaa kan bizinesii tajaajila yookiin immoo dhaabbata tajaajila kennu accounting saayikiliin yookiin immoo adeemsi herrega isaanii yookiin immoo marsaan herrega isaanii maal akka fakkaatu eessarraa eegalanii eessarratti xumuru. Marsaa kana keessatti maal fa'aa hordofuutu isaanirraa eegama kan jedhu beekuun waan barbaachisuuf akkasumas barattoonni accountingii yookiin immoo barattoonni muummee garaagaraa baratan akkasumas warri daldaltanis yoo bizinesiin keessan kan dhaabbata tajaajila kennu ta'e maal fa'aa beekuu akka qabdan kan isin gargaaru ta'a jechuudha. Walumaan gara chaapterii kanatti haa ceenu. Yeroo gara chaapterii kanatti ceenu chaapteriin kun kaayyoo barumsaa qaba. Learning objective qaba. Barataan tokko yookiin immoo namni accounting barachuudhaaf kaka'umsa qabu tokko yoo chaapterii kana xumure waan beekuu qabaatutu isarra jira. Inni tokkoffaan wanti inni beekuu qabu akkaawuntii jechuun maal jechuudha yookiin immoo herrega yeroo jennu maal jechuudha kan jedhu sirriitti adda baafachuu qaba. Akkasumas akkaawuntiin kun akkamitti adeemsa galmee akkamitti akka gargaaru adda baafachuun isarra jiraataadha. Barataan yookiin immoo namni chaapterii kana ilaalu isa kana kaayyoo jalqabaa kana sirriitti yoo nan hubate kaayyoon itti aanu salphataa fi deema. Kaayyoon inni lammaffaa immoo deebitii fi kireeditii ibsuudha. Diffaayin gochuudha. Deebitiin maalidha? Kireeditiin maalidha? Akkasumas akkaataa isaan yeroo yookiin immoo adeemsa galmee daldalaa yookiin adeemsa wal jijjiiraa yookiin bizinees tiraansaakshinii keessatti akkamitti akka hojiirra oolan sirriitti beekuun barbaachisaadha. Inni sadaffaan objektiiviin yookiin immoo kaayyoon inni sadaffaa sadarkaa yookiin immoo isteeppii adeemsa galmee keessa jiru kan bizinesiin yookiin immoo dhaabbanni garaagaraa itti fayyadaman sirriitti addaan baasanii beekuutu isinirraa eegama. Inni itti aanu objektiiviin inni itti aanu immoo joornaal jechuun maal jechuudha? Leejar jechuun maal jechuudha? Poosting jechuun maal jechuudha? Akkasumas akkamitti akka adeemsa galmeessuuf itti nu gargaaran sirriitti addaan baafannee beekuutu nurra jiraata. Inni shanaffaan prepare trial balance and explain its purpose jedha. Maal jechuudha? Trial balance herrega madaalawaa jennee fudhanna yookiin immoo herrega madaalaati. Herregni madaalaa kun maal akka ta'e hubachuu fi akkasumas isallee qopheessitu isinirraa eegama. Akkasumas kaayyoon isaas maal akka ta'e maaliif akka herrega madaalaa kana akka qopheessinus sirriitti beekuun isinirra jiraata. Inni itti aanu explain the time period assumption kan jedhudha. Time period assumption yeroo jennu bu'uura tilmaama yeroo faayinaansii yookiin immoo bu'uura tilmaama waggoota faayinaansii jechuun ni dandeenya. Time period assumption yeroo faayinaanshiyal isteetimentii isa jedhamu san dhiyeessinu yeroo kam akka dhiyeessuun nurra jiraatu sirriitti beekuuf ibsuun nurra jiraata. Inni itti aanu explain the accrual basis of accounting jedhamu bu'uura tilmaama herregaati. Akkamitti herrega tokko akka tilmaamnee galmeessuu dandeenyu yoom galmeessuu akka dandeenyu kan ittiin
adda baafannudha. Accrual basis of accounting yeroo jennu isa sirriitti ibsuun nurra jiraata. Inni ittaan objectivin isaa reason for adjusting entries isallee sirriitti adda baafachuun nurra jiraata. Adjusting entry jechuun herrega sirreeffamaa jechuudha. Herrega sirreeffamaa yeroo jennu fakkeenyaaf joornaalii irratti galmee keenya guyyaa guyyaadhaan tartiiba isaa duraaf duuba isaa eegneeti galmeessina. Yeroo galmeessinu wanti nuti akka qabeenyatti fudhannu boruu akka baatii ta'uu mala waan ta'eef guyyaa boruu san herrega sirreeffamaa qopheessuun yookaan adjusting entry qopheessutu nurra jiraata. Wanti qopheessinuuf inni guddaan baalaansiin yookiin haftiin herrega keenya tokko tokkoon akkamtu akka qabu sirreessutu nurraa eegama. Oversteetii olillee akka innis hin daballe akkasumas akka inni gadillee hin buune understeet akka hin goone sirriitti kan galmeessinu ta'a. Isa galmeessuuf kan nu tajaajilan adjusting entryidha. Inni ittaan identify the major types of adjusting entryidha. Yeroo sirreessinu maal sirreessuu akka qabnu herrega keenya yeroo sirreessinu yeroo update goonu maal fa'aa akkas galmeessuu qabnu maal fa'aa akka to'achuu qabnu herrega kamtu sirreeffama barbaada akkasumas herrega kamtu hin galmoofne herrega kamtu galmaa'uun isarra jiraata kan jedhu kanatti addaan baafannu taayippii qaba. Isallee ilaaluutu isarra jiraata. Akkasumas prepare adjusting entry for deferral na accruals jedha. Adjusting entry kan jennu herregni sirreeffamaa bakka lamatti qoodamu. Inni kun deferral jedhama. Inni kun accrual jedhama. Isallee sirriitti adda baafachuun isarra jiraata. 11ffaan kaayyoo fi amalli herrega sirreeffama madaalawaa jenna. Adjusted trial balance. Herrega keenya eega sirreessaniin boodatti akkaawuntii keenya eega abdeetii gooniin boodatti itti aansinee adjusted trial balance herrega sirreeffama madaalawaa jennee waamuu dandeenya. So qopheessuun irra jiraata. Akkasumas prepare worksheetidha. Worksheetii qopheessuun dirqamadha. Herrega worksheetii yeroo jennu tokko tokko work jedhamu kan akka hojiitti fudhate herrega hojii jedha. Ta'us mee worksheetiin maal akka ta'e isa keessatti ilaallu ta'a. Kan itti aanu experience the process of closing the book maal goona accounting keenya yeroo herrega keenya cufnu bara herrega cufiinsaa irratti ji'a herrega keenya cufnu irratti accounting keenya ni cufama. Yeroo accounting isa cufnu adeemsi isaa maal akka fakkaatu beekuun dura jiraata. Akkasumas describe the content and the purpose of post closing trial balance. Accounting keenya cufneen boodatti herrega biraa financial statement biraa yookiin herrega madaalawaa kan biraa trial balance biraa kan dhiyeessinutu jira. Maal akka ta'e wajjin ilaaluu dandeenya. Akkasumas correcting entry illee dhiyeessitu nurra jiraata. Herrega keenya sirreessuudha walii galatti. Herrega keenya sirreessuu. Herrega dogoggora qaban sirreessuudha. Correcting entry jechuun yeroo galmeessinu joornaalii keenya irratti yeroo galmeessinu dogoggora galmeessuu malla. Dogoggora galmeessine san dhumarratti sirreessuun nurraa eegama. Inni dhuma identify the section of classified statement of financial position kan jedhamudha. Statement of the financial position yookiin immoo statement of the balance sheet kan jennudha. Statementiin kun kan inni qabatu qabeenya ni qabata, liqii ni qabata akkasumas qabeenya net asset qabeenya liqii irraa bilisa ta'e jenna. Net asset yookiin immoo equity isa jennu san net asset jenna. Qabeenya liqii irraa bilisa ta'e jechuu dandeenya. Kanaaf mee walummaan account jechuun maal jechuudha? Inni jalqabaa gaaffiin inni jalqabaa account yeroo jennu maal jechuudha kan jedhudha. Account jechuun is an individual records of increases and decreases in specific asset, liability, stakeholders, equity, revenue or expense item.
jennee define gochuu dandeenya. Gara afaan Oromootti yeroo jijjiirru account jechuun herrega jennee waamuu ni dandeenya. Maalidhaa? Galmee dhuunfaati. Individual records of kan hir'innaaf yookiin immoo dabalata qabeenya keenyaa akkasumas liqii keenyaa akkasumas qabeenya liqii irraa bilisa ta'e keenyaa galii keenya baasii keenya kan ittiin adda baafannu jechuudha account jechuun. Walumaa galatti karaa gabaabaatti accountiin paartii sadii qaba. Account yeroo jennu paartii sadii qaba. Paartii tokkoffaa irratti mata duree qaba title. Paartii lammaffaa immoo debit yookiin immoo credit qaba. Paartii lammaffaa irratti left yeroo jennu harka bitaa irraan deebitii qaba. Right yeroo jennu harka mirgaa irraan kireeditii qaba. Kanaafuu mata duree qaba, deebitii qaba, kireeditii qaba jechuudha. Deebitiin yeroo hundaa gara harka bitaatti kan galmaa'udha. Kireeditiin yeroo hundaa gara harka mirgaatti isa galmeessinudha. Bocni akkaawuntii T akkaawuntii uuma jechuudha. Formaattiin isaa T akkaawuntii fakkaata. Ni beektu qubee T maal akka inni fakkaatu ni beektu. Qubee T'aan akka namatti ibsuu ni dandeenya. Akka nama tokkotti qubee T ibsuu ni dandeenya. Namni tokko harka isaa yoo gara mirgaaf gara bitaatti dheeressee dhaabate qubee T uumu. Qubee T yeroo uumu mataan isaa mata duree akkaawuntii ta'a jechuudha. Akkaawunti taayitil mataan isaa akka mata duree akkaawunti adda baafachuu ni dandeenya. Akka mata duree herregatti addaan baafachuu ni dandeenya jechuudha. Harka isaa gara mirgaatti kireeditii qaba. Harka isaa gara mirgaatti kireeditii qaba. Harka isaa gara bitaatti immoo deebitii qaba jechuudha. Isinis dhaabattanii harka keessan gara bitaaf gara mirgaatti yeroo dheeressitan harki keessan harka mirgaa kireeditii agarsiisa. Harki keessan harki bitaa immoo deebitii agarsiisa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee deebitii fi kireeditiin waan guddaa namatti fakkaata miti. Deebiti jechuun galmee gara harka bitaatiin barraa'u yeroo ta'u, kireedit jechuun galmee gara harka mirgaatiin barraa'u jechuudha. Akkasumas cinaacha qabna. Namni tokko cinaacha qaba. Cinaa mirgaatiif cinaa bitaatiin illee cinaacha qaba. Side bones. የጎን አጥንት ከጀኑ san cinaachi inni gara bitaatiin jiru deebitiin gintarii kan itti galmeessinudha. Cinaachi gara harka mirgaatiin jiru kireeditiin intirii kan itti galmeessinu jechuudha. Dhumarratti maal qaba namni luka qaba. Lukti kun baalaansii agarsiisa jechuudha. Baalaansiin isaa deebitii ta'uu mala yookiin baalaansiin jirtu kireeditii ta'uu malti jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii tokko akka nama dhaabatee harka isaa mirgaa gara bitaatti facaasetti gara bitaatti dheeressetti ibsuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas marsaan herregaa sagalidha. Marsaa herregaa sagal jiran keessaa inni tokkoffaan kudhanaffaan illee jira riversing intarii kan jennuun. Marsaan herregaa inni jalqabaa analyze business transaction. As keessatti sirriitti qorachuudha. Maal qoranna? Wal jijjiirraa, bittaa gurgurtaa, daldala, maaltu akka bitan, maaltu akka gurguran sirriitti qorannee beekuun nurra jira. Yeroo waa'ee wal jijjiirraa yookiin immoo waa'ee daldala kana yeroo qorannu wanti nu qorannoon inni jalqabaa kan nuti qabachuu qabnu nagayeedha. Galmee garaagaraa qabaachuu qaba. Akkaawuntiingii yeroo galmeessu gaafa nagayeen hin jirre gaafa galmeen hin jirre faayidaan qabu.
hin fayyadu akkaawuntingiin. Maaliif akkaawuntingiin wanti inni safaru maaldha? Quantitative information. Informationii lakkaa'amuu danda'u, informationii safaramuu danda'an malee waan hin galmeessine tokko, waan hin beekne tokko, waan lakkoofsaan ibsuu hin dandeenye tokko akkaawuntingii irratti galmeessuu hin dandeenyu. Kanaaf sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Isteeppii tokkoffaa keessatti. Isteeppii lammaffaa joornaalaayizii tiraansaakshinii jennaan. Inni kun the book of original entry jedhama. Yeroo jalqabaatiif adeemsa herregaa keessatti yookiin marsaa herregaa keessatti galmeen jalqaba galmeessuun joornaal entry irratti galmeessa. Yookiin immoo joornaalii irratti galmeessina. Kanaaf joornaal kan jennu kun book of original entry. Galmee isa jalqabaa, galmee isa duraa jenna jechuudha. Galmeen isa duraa kun yeroo galmeessinu, yeroo joornaalaayiz goonu kana kirooloojikaal orderii isaa eeggachuun isarra jiraata. Kirooloojikaal orderii isaa eeggachuun isarra jiraata jechuun duraaf duuba isaa eeguun isa barbaachisa. Waanan kalee galmeessine yookiin immoo waanan kaleessa gurgurre kalee galmeessuu qabna jechuudha. Wanta har'a gurgurre har'a galmeessuu qabna jechuudha. Kanaaf kirooloojikaal order yeroo jennu waan kaleessa gurgurre har'a galmeessuu qabna. Kan itti aanu post to the ledger akkaawuntiidha. Posting jedhama. Herrega lejerii irra galmeessine, akkaawuntii lejerii irra galmeessine tokko tokkoon gara lejeriitti dabarsa. Lejeriin kun maal agarsiisa? Fakkeenyaaf akkaawuntiin tokko deebitiin isaa, kireeditiin isaa maal akka ta'e kan nutti agarsiisudha. Joornaaliin kirooloojikaal orderii galmeessuudha. Malee akkaawuntiin kun deebitiin isaa hagana, kireeditiin isaa hagana jedhee kan nutti agarsiisu lejeriidha jechuudha. Baalaansii isaallee kan beekuu qabnu lejeriidha. Kan itti aanu pereper tiraal baalaansii. Tiraal baalaansii jechuun herrega madaalawaa jechuudha. Herrega madaalawaa. Herrega madaalawaa jechuun deebitiif kireeditiin isaa herrega qixa ta'e jechuudha. Kanaaf madaala'u. Qixa ta'uun isaarra jiraata. Herrega kana yeroo galmeessu. Galmee kana yeroo galmeessu tiraal baalaansiin deebitiif kireeditiin isaa qixa ta'uun isarra jiraata jechuudha. Inni shanaffaan joornaalaayizing and posting adjusting entry. Adjusting entry herrega sirreeffamaa jedheet duratti dubbadhee jira. Isas joornaalaayiz goona ammas post goona jechuudha baalaansii isaa beekuudhaaf. Kan itti aanu pereper and adjusted tiraal baalaansi. Gaafan herrega keenya sirreessine, gaafan akkaawuntiin keenya hundi isaa baalaansiin isaan qaban, baalaansii guyyaa har'aa jennee gaafan murteessinee, gaafan sirreessinee abdeet akkaawuntii keenya goon kan itti aanu herrega sirreeffama madaalawaa adjusted tiraal baalaansiin qopheessuun irra jiraata jechuudha. Egaa kana qopheessineedha kan itti aanu faayinaanshiyal isteetimentii kan qopheessu. Faayinaanshiyal isteetimentiin iddoo nuti qopheessinu adjusted tiraal baalaansii irraatidha. Faayinaanshiyal isteetimentiin kan qophaa'u. Marsaa arfaffaa irratti pereper tiraal baalaansii kan jennu kun unadjustedidha. Herrenni kun abdeetiin herrega hin taanedha. Herrenni kun yookiin immoo herrenni madaalawaa kun isa abdeet ta'e jechuudha. Abdeet ta'eera kun. Isa abdeet ta'e jechuudha. Isa abdeet goone sanarraa adjusted tiraal baalaansii irraa faayinaanshiyal isteetimentii qopheessa. Faayinaanshiyal isteetimentii eega qopheessaniin boodatti kan itti aanu joornaalaayiz and post closing entry. Closing entry galmee cufuu, galmeen cufamu. Fakkeenyaaf mana mootummaa keessatti, seektara mootummaa garaagaraa keessatti galmeen kan cufamu waxabajjii 30.
Waxabajjii 30tti galmeen cufamu galmee herregaa, galmee galii fi galmee baaseeti. Galmeen kun lamaan ni cufamu. Garuu galmeen akka qabeenyaa, galmeen akka liqii, galmeen akka equity hin cufamu. Galmee baasiif galmee galii yookiin immoo revenue fi expense yeroo cufnu adeemsi isaa maal fakkaata jedhu kan ittiin ibsinudha. 9ffaa irratti prepare post closing trial balance. As biratti kan nuti qopheessu egaa galmee keenya cufneen boodatti herrega madaalawaa kan biraa qopheessu. Herregni madaalawaa kan biraa kan qopheessinu kun akkaawuntii 3 qabata. Akkaawuntiin inni jalqabaa aseetiidha. Qabeenya keenya kan ittiin agarsiisnudha. Akkaawuntiin inni lammaffaa liqii nuti ofirraa qabnudha. Liability. Akkaawuntiin inni sadaffaa kan trial post closing trial balance irratti qopheessinu equity yookiin immoo qabeenya idaarraa bilisaa yookiin qabeenya liqii irraa bilisaa kan jennu sana kan ittiin dhiyeessinu jechuudha. Marsaan kun hin dhaabatu. Eegaan akkaawuntii keenya cufnee yookiin herrega keenya cufnee gaafan waggaa itti dabarru ammas haga lubbuun namaa jiru, haga lubbuun biizinesii tokkoo jiru marsaan herregaa hin dhaabatu. Marsaa jechuun saayikilii yeroo jennu saayikiliin kun asirraa eegalee asirratti xumurama jechuudha. Saayikiliin kun itti fufa jechuudha. Deebinee gara dhumna marsaa tokkoffaa irratti dhumna jechuudha. Marsaan akkaawuntingii kana fakkaata. Deebitiif credit procedures. Debit and credit procedures. Adeemsi isaanii maal fakkaata? Procedure isaanii maal fakkaata jedhu yeroo ilaallu jalqaba deebitiif kreditii yeroo dubbannu deebitiin tokko kreditiin tokko walitti waan lamaadha kan dubbachaa jiru. Yeroo waan lama dubbannu kana maal jenna? Dabiliidha. Double entry system. Double entry system yoo inni fidan Luukaa Paasiyoolii jedhamu. Luukaa Paasiyoolii jedhamu. Luukaa Paasiyoolii kun daldalaa turan. Dhaloonni isaanii biyya Xaaliyaanii ta'us Faransaay keessatti daldalaa turan. Luukaa Paasiyoolii kun gaafan daldalan yeroo hundaa yoo mallaqa ofii baasan iddoo mallaqa baasan sanitti waan wayii deebisanii fudhatu. Yeroo waan wayii magaalaa keessatti yookiin gabaa keessatti waan wayii namarraa bitatan mallaqa isaanii hir'isu. Yeroo kana sirriitti ilaalanii lakki herrega jechuun akkaawunti jechuun yeroo waan tokko fudhatte waan tokko hir'isuudha. Kanaafuu adeemsa daldalaa tokko keessatti yookiin immoo tiraansaakshinii tokko keessatti yoo xiqqaate waan lama tuqna. Kanaafuu double entry systemiin jiraachuu qaba jedha. Bara 1494tti kan fidanidha. Double entry system jedhanii yeroo define godhan each transaction wal jijjiirraan bittaan yookiin gurgurtaan kamiyyuu yoo xiqqaate akkaawuntii lamaaf sanii ol tuquun isaa dirqamadha jedhu. Kana jechuun wal jijjiirraan tokko yookiin immoo daldalli tokko yoo xiqqaate aseetii tuquu danda'a, liabilitii tuquu danda'a, equity tuquu danda'a, revenue tuquu danda'a, akkasumas expense tuquu danda'a. Akkaawuntii 5 jiran kanneen keessaa yoo xiqqaate akkaawuntii lamaaf sanaa ol ni tuqa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo konkolaataa bitu konkolaataan yookiin immoo tiraak yookiin immoo kaaraa jennu qabeenyadha. Qabeenya dhaabbataa yookiin fixed assetidha konkolaataan yookiin tiraak yeroo jennu. Qabeenya kana gaafa gara mana kan keetii fiddu iddoo qabeenya kana gara mana kan keetii fidde kanatti mallaqa kan kee kaashii kan kee baasteetta jechuudha. Kanaafuu qabeenya kee fidatte mallaqa kan kee baaste jechuudha. Iddoo mallaqa kan kee hir'istee konkolaataa kan kee dabalte. Kanaafuu double entryidha jedhama. Then recording done by debiting at least one account.
crediting at least another account. Yeroo kamiyyuu yeroo galmeessitu yoo xiqqaate akkaawuntii tokko debit goote yookiin akkasumas akkaawuntii tokko credit goote galmeessite jechuudha. Always kan jalqaba galmaa'u deebitiidha. Karaa harka bitattiidha. Yeroo hundaa galmeen joornaalaayis ta'u kun yookiin daldalli yookiin immoo wal jijjiirraan galmeessinu jalqaba kan galmaa'u deebitiidha. Deebitiin karaa harka bitaatti yeroo ta'u as siqee galmaa. Kireditiin gara keessatti achi siqee gara harka mirgatti kan galmaa'udha. Double entry jennu compounding entry jira kabiras. Compounding entry jechuun transakshiiniin tokko yookiin immoo sochiin daldalaa tokko yoo xiqqaate akkaawuntii 3 fi sanii ol tuquu danda'a kan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko konkolaataa bitachuuf compound entry jedhamu tokko sirriitti qabadhaani. Compound entry. Compound entry yoo xiqqaate sochiin herregaa tokko wal jijjiirraan tokko bittaa gurgurtaan tokko yoo xiqqaate akkaawuntii 3 tuqa jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa bituuf gara magaalaa deemtan jenna. Konkolaataa bituuf gaafan gara magaalaa deemtan mallaqa qabdu. Garuu mallaqni isin qabdan konkolaataa bituudhaaf gahaa miti. Kanaafuu mallaqa murtaa'e yookiin immoo kaashii murtaa'e tokko akka isinitti liqeessaniif abbichuma konkolaataa gurgurtan eeyyamsisuu qabaachuu maltu. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko miliyoona 2 bitamaa jira. Konkolaataan miliyoona 2 bitamu kana qarshiin isin harkaa qabdan qarshii miliyoona 1.5 yoo ta'e qarshii meeqatu isin barbaachisa? Konkolaataa kana bituuf qarshiin miliyoona 500,000 jiraachuu qaba. Kanaafuu konkolaataa kana bituuf qarshii 500,000 liqeeffachuun isin irra jiraata jechuudha. Eenyu irraa liqeeffattan? Abbuma konkolaataa irraa bittan saniin yeroo muraasa boodatti isinii kafala. Kanaafuu har'aaf miliyoona 1.5 qaba. Konkolaataan keessan miliyoona 2 7,2,7,4 booda qarshii 500,000 kana isinii fida. Konkolaataa sana gurguraa jettanii isinitti gurguran. Gaafan konkolaataa isinitti gurguran konkolaataa bitattanii kaariin keessan deebitii ta'e jechuudha. Kaariin keessan deebitii ta'e kaashiin keessan kireditii ta'e meeqa qabdu? 1,000 miliyoona 1,500,000 qabdudha. Kaashiin keessan garuu kan itti aanu maal gootan ni liqeeffattan. Ammas liqii keessan kireditiidhaan 500 galmeessitu jechuudha. Kanaafuu compounding entry yoo xiqqaate transakshiiniin tokko yookiin immoo wal jijjiirraan bittaa gurgurtaan tokko yoo xiqqaate akkaawuntii 3 ol tuqa jechuudha. Akkaawuntii 4 ta'uu malee 5 ta'uu miti. Based on the nature of the transaction, a single transaction may affect more than 3 accounts. Dhumarratti deebitiin keessaniif kireditiin keessan yeroo galmeessitan hunda wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf guyyaa tokkoffaa irratti deebitiif kireditii galmeessitan miti. Deebitiif kireditiin guyyaa tokkoffaa irra galmeessitan wal qixa ta'uun eessarra jiraata jechuudha. Kanaaf warroonni mana baankii keessa hojjetan baankichi kan cufamu sa'aatii 11tti yookiin immoo 11 walakkaatti cufu baankii. Kan warri baankii keessa dalagan baana sa'aatii 1tti ba'uun sa'aatii 12tti ba'uun maaliif yoo jettanii deebitiif kireditiin isaan hojjetan wal qixa dhufuu qaba. Yoo dhumne rakkoo jira jechuudha. Kanaafuu always debit must equal with credit. Yoo hin taane rakkootu jira jechuudha. Rakkoo san adda baafatanii barbaadanii argachuun dirqama waan ta'eefidha. Warroonni baankii keessa hojjetan turanii sa'aatii dabarsanii kan baankii keessaa ba'anii. Fakkeenyaaf if the sum of debit entries are greater than the sum of credit entries, the account will have a debit balance. Waliigalli yookiin dimishaash harka bitaan irra jiru
yoo kan harka mirgaa kan caalu ta'e akkaawuntiin sun deebit baalaansii qaba jenna. Fakkeenyaaf asirratti ilaaluu ni dandeenya. Asirratti yoo ilaallu harka bitaa keenya irratti yookiin deebitii keenya irratti meeqatu jira? 18,000tu jira. Harka mirgaa keenya irratti 3,000tu jira jechuudha. Kanaafuu as biratti deebitii dimishaasha kireeditii caalee jira. Kanaaf baalaansiin yookiin deebit baalaansiin keenya meeqa? 15,000 jechuudha. Yeroo akkanatti deebitiin kireeditii caalee argamu akkaawuntiin sun deebit baalaansii qaba jennee lafa kaa'uun barbaachisaadha. Akkasumas yoo kireeditiin deebitii caalu akkaawuntiin kireedit baalaansii qaba jennee kaa'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti 10,000 qabna karaa harka bitaatiin deebitii keenya irratti, achirratti karaa harka mirgaatiin kireeditii keenya irratti 11,000 qabna. 11,000 qabna. Kanaafuu baalaansiin isaa 1,000dha. 1,000 malee baalaansiin isaa 1,000dha. 1,000 deebit kireedit baalaansii qabna jennee lafa kaa'uu ni dandeenya.